Hai, nagaan nagaara caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraata hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota koo hundumti keessan lafa jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Inni madda nagaa koo fi madda nagaa keessanii ta'ee immoo gooftaan keenya galataaf ulfina guddaa argatu. Akkasuma lubbuun nagaan itti irratti yoo jiraate, mana nagaan itti irratti yoo jiraate, nagaa waaqayyo biraate inni dhuma hin qabne, inni daangaa hin qabne dabalee dachaa siif haa ta'u siin jechuun jaaladha. Akkasuma akkam jirtu nagaa keessanii miti hordoftoonni kun hundi keessan nagaa kudha waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Araara waaqayyo keessatti, ayyaana waaqayyo keessatti eegamee gargaaramee guyyaa har'aa ga'eera. Isiniin isin eegee, anaan isin eegee, tiksee keenya ta'ee, abbaa keenya ta'ee, gargaaraa keenya ta'ee, waan hundumaa keenya ta'ee, karaa hundumaan nu faana ta'ee, riqicha nuuf ta'ee nu ceesisee, abbaa nuuf ta'ee nu jaalatee nu eegee, da'oo keenya nuuf ta'ee, gaachana keenya nuuf ta'ee, karaa hundumaan nu gargaaree inni guyyaaf sakandii kana nu laatee gooftaan keenya galataaf ulfina guddaa fudhatu isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma gaafa nagaa qabanii wanti hundi salphaan nutti fakkaachuu danda'a, garuu salphaa miti. Nagaa waan hundumaayyuu caala. Waan hundumaayyuu gochuu kan dandeenyu, raawwachuu kan dandeenyu yoo nagaa qabaannedha. Yoo keessi keenya nagaa ta'e, yoo jireenyi keenya nagaa ta'e, yoo manni keenya nagaa ta'edha. Kanaaf immoo isa karaa hundumaan nu jaalatee nu fo'atee otoo nu tuffatiin isin dadhaboota, isin cubbamoota, isiniin bakka otoo nuun hin jedhin gara keenya dhufee nuuf jedhee gara biyya lafaa dhufee nuuf jedhee du'ee, nuuf jedhee fannifamee, nuuf jedhee garafamee, nuuf jecha xoofoo dhangaggaa unatee, nuuf jecha dhiiga isaa dhangalaasee galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo isa kana hundumaa nuuf godhee cubbuu keenya irraa nu adda bilisa nu baasuudhaaf jecha nu inni fo'atee, nu inni jaalatee, jaalala isaa amma dhumaatti isa nutti agarsiisee galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isiniin jechuun jaaladha. Maaliifini waaqayyo waan nu faana jiruuf malee, inni waan nagaa isaa nuuf baay'iseef malee, inni waan haraara isaa nuuf baay'iseef malee biyyi lafaa nuuf illee miti obbolota koo. Guyyaa kana ga'uun keenya, sa'aatii kana arguun keenya maaliifini biyyi lafaa jiraachuu keenya hin barbaadu, gammadaa ta'uu keenya hin barbaadu, nuti akka hojjennu akka tattaaffannu hin barbaadu. Kan inni nu barbaadu gadda keenya, kufaatii keenya, badiinsa keenya, wanta baay'eedha biyyi lafaa kan barbaadu jechuudha. Garuu waaqayyoon immoo faallaa sanaa kan inni nurraa barbaadu jiraachuu keenya hin barbaada. Because jiraachuun keenya isaaf bu'aadha waan ta'eef, gammadaa ta'uu keenya hin barbaada, nuti milkaa'uu keenya hin barbaada, nagaa guutuu keenya qaba. Kanaaf waaqayyo isa nuti otoo isan barbaadin nu barbaade, otoo nuti isan beekin isa nu beeke, otoo nuti gara isaan dhufin isa gara inni ganameeffatee gara keenya dhufeef galanni guddaan haa ta'u. Maaliif isatu ganameeffatee gara mana keenyaa dhufe, isatu maggaarrajaa cubbuu nurraa tarsaase, girgiddaa dukkanaa nurraa jijjiigse, gara mana keenyatti ganameeffatee ol seene, karaa isa qajeelaa kanatti nu fo'ate, daandii isa jireenyaa nuuf filate, jireenya bara baraa akka jiraannu nu godhe, nu gargaare galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf nagaan waaqayyoon nu laatu salphaa miti isiniin jechuu barbaadan obbolota koo. Sa'aatii kana amma fakkeenyaa yoo fudhanne lubbuun baay'een kan nagaa hin qabne jiru. Waaqayyoon immoo garuu nu inni fo'atee, nu filatee, nuti jabaa taanee as keenyee miti, yookiin beekumsa qabannee miti, yookiin immoo ogummaa qabannee ogummaa keenyan nuti ofii keenya nuuf dandeenye miti. Kan sa'aatii kana keenya inni jabaa ta'e waan nu faana jiru, inni guddaa ta'e waan nu faana jiru, inni gargaaraa ta'e waan nu faana jiru, abbaan keenya inni amanamaan, inni haala kamiyyuu keessatti nu dhiisee nu biraa hin darbine, inni eessattiyyuu adda nurraa hin baane, inni sekoondiif daqiiqaa tokkotti adda nurraa hin baane waan nu faana jiruuf kan nuti sa'aatii kana keenya galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf waaqayyoon yeroo kamiyyuu in jajama isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo lubbuun nagaa hin qabne yoo jiraate, fakkeenyaaf dhaloonni baay'een sa'aatii kana kan dhukkubsatanii ciisan baay'eetu jiru. Isaaniifis haa kadhannu isiniin jechuu barbaada. Maaliifini haalli yoo nu mijates, haalli yoo nu mijachuu baates, haala kamiyyuu keessa dhaabbanne lubbuu nagaa hin qabneef amma dandeenya, amma humna keenya yoo kadhanne gaarii natti fakkaata. Maaliifini ba'aa walii keessanii baadhaa jedheera gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef ba'aa walii keenya yoo baanne gaariidha. Maaliifini inni qajeelummaadha mataa isaatti waan ta'eef. Kanaaf
obbollota nagaan itti irrateef obbollota haala ulfaataa keessa jiraniif kadhannaa keenya keessatti haa yaadannuun isiniin jira obbollota kooti. Egaa akkuma akkana isiniin jedhe kana warri gara mana kootii dhuftanii mana kanaa fi maatiin taanii subscribe gochuudhaan maatiin haftaa na jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaan isiniin jira. Warri immoo maatiin haftaatanii like gochuudhaan viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaan isiniin jira. Egaa chaanaala kana irratti kan isinii darbu akkuma kana dura dubbadhee dubbii sagalee hafuuradha. Innis lallabni isinii darbaa, faarsan isinii darbaa, walaloodhaan illee yeroo tokko tokko kinoo darbee naannufaanii kanaafi share gootanii obbolota dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uu barbaadanii otoo awwanuu otoo fedha qabanuu hin dhageenye haala itti mijannee biraan share gootanii akka geessan akka ittiin geessise akka inni nuuf jechuudha. Aarsaa guddaa hammana hin jedhamne tilmaamamee bira ga'uun hin danda'amne nuuf dabarsee nuuf kenna. Hanga lubbuusaa dabarsee nuuf kennuutti nu jaalate. Kanaafi nu irraa immoo kan inni barbaadu wanta biraa nurraa hin barbaadu. Warqiin barbaadu, meetiin barbaadu, qalmeen barbaadu, kan inni barbaadu galata afaan keenya duwwaadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafi waaqayyoon hin jajannaa karaa kamiinuu isin jechuu barbaadanii ani gaa kan hin qabaddee dhufee walaloodha. Walaloo gabaabduudha. Kanaaf walaloo kana eessa yoo tun deemanii nafaana dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Isiniif hin dubbisa. Mata duree walaloo kootii mooticha keenya jedha. Aarsaa ta'uuf durbe Maariyaam irraa dhalatee danuu cubbuu keenyaa ilaalee inni yoom nu gatee gara biyya lafaa dhufee nurraa fuudhe gatii keenyaa itti gaafatamaa nuuf ta'e Iyesuus waa'ee dhimma keenyaa gara biyya lafaa dhufee nurraa fuudhe gatii keenyaa itti gaafatamaa nuuf ta'e Iyesuus waa'ee dhimma keenyaa. Luba guddicha isa kakuu aaraa abbaan isa keessa nu ilaalaa nuun kanfalchiisne gatii toluma nuuf kenname inni jireenya keenyadha inni isa keessa jiraannaa kattaa keenyadha inni isa keessa dhokannaa jireenya keenyadha inni isa keessa jiraannaa kattaa keenyadha inni isa keessa dhokannaa. Abaarsa nurraa cabsee jireenyatti nu dabarsee riqicha keenyadha inni isatu nu ceesisee ibsaa keenyadha inni dukkana keenyatu isaanii fi miidhagina keenyadha inni nutu isaan miidhage ibsaa keenyadha inni dukkana keenyatu isaanii fi miidhagina keenyadha inni nutu isaan miidhage. Misirrichi keenya Iyesuus dhufee nu fudhataa gaafa isa yaadannu uffee akkam garaan keenya boqataa. Kanaaf hin gammannaa warri kansaa taanee kan nama gammachiisu jiraaree wanti kana caalee. Kanaaf hin gammannaa warri kansaa taanee wanti nama gammachiisu jiraaree wanti kana caalee. Nuti kan biyya lafaa miti kan Iyesuusiti eenyuyyuu qooda nurraa hin qabu isaan alatti erga inni waa'ee keenya xumuree aarsaa nuuf kanfalee isaaf hin jiraannaa isatu waadaa nuuf galee erga inni waa'ee keenya xumuree aarsaa nuuf kanfalee isaaf ni jiraannaa isatu waadaa nuuf galee. Wanjoo nurra turee sagoo keenya gadi taa'ee wanjoo nurra turee sagoo keenyarra gadi taa'ee Iyesuustu dhufee harka isaatiin nurraa haxaa'ee cubbuuf gidiraa keenyaa nurraa lafa kaa'ee dukkana keessa turree amma ifa dinqisiisatu isaan nuuf ta'ee cubbuuf gidiraa keenyaa nurraa lafa kaa'ee dukkana keessa gammachuun keenya isaan daangaa dhabee isatu nuuf sirreessee jireenya keenya isa dabee ibsaa isaa qabatee ol seene mana keenyaa nuuf abbaa gidduudhaa kaase cubbuu keenyaa ibsaa isaa qabatee ol seene mana keenyaa nuuf abbaa gidduudhaa kaase cubbuu keenyaa. Ol baasee gad buusee fageessee dhiyeessee wanta danuu ilaalee garaan koo gaafii kaasee samiin ol fagaatu lafti dhaabbata isaati wanti hundi ture uumamuma isaati samiin amman ol fagaatu lafti dhaabbata isaati wanti uumamaan ture hundinuu kan isaati. Mee haa yaadannuu gochaa waaqayyoo kanaa mee ofaa gaafannuu yoos nuuf galaa. Urjii lakkoofsan beekaa uumamaan adda baasee hundayyuu ni beekaa toora tooraan ilaalee urjii lakkoofsan beekaa uumamaan adda baasee hundayyuu ni beekaa toora tooraan ilaalee.
Samiin hamman ol fagaatu ayyaana isaan guutamee ardiin kun hundi simboo isaan faayamee uumamni hundi guddummaa isaa beeka xiqqaa fi guddaatu isa dhaga'a. Galaanni illee warra rukutee galata isaaf dhama'a. Uumamni hundi guddummaa isaa beeka xiqqaa fi guddaatu isa dhaga'a. Galaanni illee warra rukutee galata isaaf dhama'a. Yaada namaan olii yaadni inni kan isaatii tilmaamamee hin beekamu. Umurii barri bulchiinsa isaatii gaarriif galaanni gootomee hin beeku isa dura dhaabbachuuf galaanni iyyuu socho'ee isa galateeffachuuf. Gaarriif galaanni gootomee hin beeku isa dura dhaabbachuuf galaanni iyyuu ni socho'a isa galateeffachuuf. Mudaa hin qabu hojii isaa kana eenyutu faala? Nuuf jecha gad of deebisee akka wallaalaa. Wanta hunda beekaa fakkaatiin isaa eessa jira? Isa jireenya hin qabneef isatu seenaa jijjiira. Wanta hunda beekaa fakkaatiin isaa eessa jira? Isa seenaa hin qabne isa jireenya hin qabneef isatu seenaa jijjiira. Qoricha addunyaa dawaa dhala namaa furtuu inni ta'ee bantuu waan hundumaa. Faaya miidhagina keenyaa inni nuuf ta'ee balballi jireenyaa karaa isaa nuuf baname. Faaya miidhagina keenyaa isa inni nuuf ta'ee balballi jireenyaas isaan nuuf baname. Fayyisaa dhala namootaa ta'ee Yesuus nuuf dhalatee homtuu nu hin lakkoofne inni uumamuu isaa gara biyya lafaa dhufee nu baase bilisaa. Homaattuu hin lakkoofne inni uumamuu isaa gara biyya lafaa dhufee nu baase bilisaa. Hundee jireenyatii barrisaa hin beekamu goonni akkasaa eessattuu hin argamu. Jalqabaa fi dhumaa kan ta'e hundumaa jaalala isaatiin nuuf jabaadha maqaan isaa mootiidha qofaasaa. Madaalamee bira hin ga'amu barri jireenya isaa. Ammana jedhamee hin beekamu abbaan akkasii eessattuu hin argamu. Ammana jedhamee hin beekamu abbaan akkasii eessattuu hin argamu. Guddummaa isaa eeguuf of kabajee hin beeku. Kakuu isaa raawwachuuf waadaa nyaatee hin beeku. Nuti ormoota taanee turree kan isaa nu taasifatee nuuf jedhee gad of deebisee ulfina maqaa isaa salphatee xiqqatee nutti agarsiise aangoosaa. Nuuf jedhee gad of deebisee ulfina maqaa isaa salphatee xiqqatee nutti agarsiise aangoosaa. Kana booddee hin jiru waanjoon garbummaa. Yesuus argannaa madda bilisummaa. Teenyeera mirga isaa umtuu nu sochoosu. Jaalala kana caalaa umtuu adda nu baasu. Teenyeera mirga isaa umtuu nu sochoosu. Jaalala kan isaarraa umtuu adda nu baasu. Waaqayyo maqaan isaa baramoo baraatti kan eebbifamu haa ta'u. Walaloon koo kanumaadha. Warra ammaatti dhaggeeffataa turtanii eebbifamaadha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Yoo walaloon kun isinitti tole koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Yaada qabdan immoo koomentii jala naa kaa'aa. Dogoggora jirus koomentii jala naa kaa'aa isiniin jechuun jaalladha. Akkasuma warri mana kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Nu jajjabeessadha. Warri nu jajjabeessaa turtan eebbifamaa gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Darbaa deemaa uumamtuu hin qabaminaa isiniin jechuun jaalladha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti eebbifama.